Kaadhimaa artist Andu'aalem Gosaa dubroo Qananii Addunyaa kaleessa bitootessa lama bara 2017 mana jireenya isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa naannoo Sanshaayinn darbii shanaffaa irraa kufuun addunyaa kanarraa lubbuun dabartee sirni awwaalcha ishee har'a raawwata. Sirni awwaalcha kaadhimaa artist Andu'aalem Gosaa dubroo Qananii Addunyaa har'a mana kiristaana kaateediraal Qulqulluu Sillaaseetti sa'aatii 9 irratti ni raawwata. Guyyaa 9 booda guyyaa dhaloota ishee kabajachuuf kan jirtu Qananiin sababa hanga ammaatti hin beekamneen halkan keessaa gara naannoo sa'aatii 9tti darbii mana jireenya isaaniirraa kufuun lubbuun darbuun himama. Dhimmi Qananii Addunyaa kan kaleessa duute mataa miidiyaa hawaasaas akkuma ta'ettis itti fufeera. Qananiin haadha warra Andu'aalem ta'uu namuu kan ibsa yoo ta'u gaa'ela isaanii kan beeksifatan osoo hin taane jaalalaan waggaa 2 waliin turuun ibsameera. Ta'us cidha godhachuuf qophiitti akka jirantu himama. Qananii Addunyaa du'uun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu biratti gaaffii garaagaraa kaaseera. Inumaa haalli du'a isheef sa'aatiiwwan himaman uummanni shakkiin akka guutamu taasiseera. Hiriyaan Andu'aalem Gosaa kan ta'e Lalisaa Indiriis gara barii sa'aatii 11 irratti itti bilbilamuun Qananiin miidhamti hospitaala galtee dafii nu bira dhaqqabi jedhamuu fi inni fagoo waan ta'eef yeroo sanatti akka hin dhaqqabne dubbata. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun mana jireenya isaaniirraa gamoo 5ffaarraa akka isheen kuftee fi maal akka isheen taate qorannoon godhamaa jira jechuun dubbata Lalisaan. Akka Lalisaan jedhutti guyyaa dheengaddaa guyyaa dhaloota ishee kabajuuf sagantaa suura ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa turuun hima. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arraabsaa Sanshaayinn dudduuba kan jedhu Lalisaan waggaa tokko waliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbata. Erga taateen kun mudatee booda reeffi jalqaba hospitaala yaadneet achuma naannawaa haati jiru geessu hima. Achi hanga bariitti erga turee booda poolisiin dhufee reeffa achi fuudhee gara Minilikitti geessee qorannoo reeffaa taasifamee waan qorannoo hanga bootti immoo reeffi gara sultaa maatii ishii bira deemee jira jedha. Lalisaan manaajeraa Andu'aalem Gosaa ta'uu kan ibsu maddi oduu kana artistiin kun yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira jedheera. Andu'aalem yeroo ammaa kanatti isatu mana haakimii ishee geesse mana yaalaas erga turteen booda poolisiin jecharraa fuudhuudhaaf Andu'aalemin fudhataniiru jedha. Odeeffannoon maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogoggoraa odeeffannoo sobaati jedha. Andu'aalem qabanii jecharraa fuudhaniiru. Maal akka itti aanee ta'u walumaan ilaalla jedha. Andu'aalem dhiyoo albeemii haaraa kan gadhiise yoo ta'u torban muraasan duras viidiyoo kiliippii haaraa uummataaf gadhiiseera. Weellistoota Oromoo muuziqaa ammayyaan gurra horataa jiranii fi beekamtiin isaa kanneen afaan Oromoon dhageenya birallee dabalaa jirudha. Taatee kana booda namoonni gaddaa fi komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa katabaa jiru. Lalisaan miidiyaa hawaasummaa gubbaa odeeffannoon dogoggoraa maatirraa hin taane jiru jechuun namoonni hanga wanti sun qoratamee ifa bootti otoo wantoota akkasiirraa of eegne jechuun dhaamsa dabarsa. Namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti Qananii haadha warraa Andu'aalem akka taatetti barreessu. Dhimma kana kan gaafatame Lalisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatan jechuun ibsa. Yeroo dhiyootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuuf qophiirra jiraachuu isaanii dubbata. Waan inni beekurraa Andu'aalemii fi Qananii waggoota lamaan waliin dabarsuu hima. Qananiin yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee barnoota injiinaringiin digirii jalqabaan eebbifamteetti. Ergasii hojii moodelingii fi beeksisaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti hojjechuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisas dalagdi. Erga duunii ishee dhaga'amee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suura ishee qooduun gadda isaanii ibsaa jiru. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qorannoo eegalu malee ammatti wanti ifa bahe hin jiru. Dubbii himaan poolisii magaalaa Finfinnee Inspektar Maarqos Taaddasaa garuu ammatti yaada kennuun akka hin danda'amne dubbachuu Voice of America VON gabaaseera. Jalaa fagaa